Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota shoo wantoota warri biyya keessaa warri biyya alaa nagaan waaqayyoo lafa isin jirtan isiniif waa'eetuun isin jira. Egaa guyyaa har'aa chaalenjii haaraa tokko walitti deebinee TikTok marraa jechuudha. Mee haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura akkatti bohaartan immoo akkatti bashannantan abdii guddaan qaba. Namoonni haaraan dhuftanii jiraattan bakka nagaan dhuftanii anaa dhufuun isin jira. Egaa haga xumuraatti nu waliin ta'a waan isinitti dhaga'amu yaada keessan koomentii jalatti barreessaa irraa haasaatti haga xumuraatti turtii gaariin isin jira. Mee jalqaba irratti kolfii maaliif barbaachisa? Namni tokko gaafa kolfu rakkina keessaa osoo jirus ni kolfa. Namni gaafa kolfu jireenyi isaa guutuun gammachuu jechuu hin dandeenyu. Garuu kolfa keetii waa hedduu isaaf duuba dhoksite jechuudha. Kanaaf namni yoo ofii kolfe namallee kolfisiisa. Namoonni baay'een irratti hojjetanii jiru. Duwiti godhanii jechuudha daa'ima kana. Hedduu osoo kolfuun barbaadisi kolfisiisa jechuudha. Miila akka inni itti dasnama jedhu. Osoo ati kolfuun barbaadin si kolfisiisa jechuudha. Osoo ati fedha kolfaa hin qabaatini ofii isaatiif si kolfisiisa jechuudha. Hedduu kan namatti toludha. Meeqa itti tokko wajjin ilaalla. Innis nama mataa muruu argee ture viidiyoo kana baay'ee olii gaddeema ture TikTok irra. Hedduu nama kofalchiisa. Mataa mura mee wajjin maal laallee raasaa waliin maal laallaa akka xumuraatti nu waliin tura. No! To be mumu. You think say they wise? You are a mumu. Dhugumatti jechuudha yeroo kanaan baay'ee sodaadhe osoo tarii makiina karaatti osoo daandii irratti makiina inni jire hedduu sodaadhe inni garuu wanti inni isa duukaa kaatee haga kana mul'isa isa duukaa fiksee bututtu been uffatee kaatee saniidha waan biraatii miti. Haga kanaatti osoo wayis ta'e jechuun lubbuu isaa dhabee jira jechuudha. Namni kun ni beektu viidiyoo yeroo darbe galaggana tokko kan suuraa ka'uudhaaf Suura ka'uunis bira kana baay'ee ulfaatee jira. Waa baay'ee ulaagalee baay'ee nama qabata suuruma takkitti ka'uudhaaf jechuudha. Waan ajaa'ibaatiin meeqa xumuratti daawwadha. No. Punya sih nyawa. God have mercy upon us. Ayo dimakan. Kasi ammasii hedduu namatti tole jechuun wantoota kofalchiisoo ta'anii yeroo darbe keessaa waa tokkoon isin jiree ture. Amma wanta kana irra deebi'ee dubbadha. Namoonni baay'een nama kolfitus jedheen yaada. Maalidha innis yoo jettanii distiin fi distuma qorqoraa jire keessaa yeroo akka itti nama kofalchiisutti immoo hojjetame innillee nama kofalchiisa jedheen jira. Ni yaadattu jedheen yaada. Distuma qorqoroo baattee nama ni kofalsiifte jechuudha. Kolfaaf ni ta'a jechuudha. Wantoonni hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Mee wajjin ilaala muuziqaaf illee ni oola jechuudha. Mee daawwadha viidiyoo kana booda irratti dachana.
Tony nama kufalchisan hedduutu jiru karaa kanaanis nama bashannansiisaa jechuudha namoonni ittiin hojjetan jechuudha. Kanaaf kunillee jechuun baadiyyuma keessa mucaan nyaata hojjetata. Yoo yeroo hunda ta'uu baate yeroo tokko tokko waan biyya keessa jirullee nama yaadachiisa jechuudha. Akkasii yoo hojjechuu baatteen qabdu namummaa jira. Hojiidha. Nama tola darbee yeroo hundumaatti wal fakkaataa yoo ta'e xinnoo nama dabbara malee jechuudha nama kufalchiisa. Keessumaayyuu wantoonni tokko tokko yeroo ammaa kanatti namoonni irra caalaan keenya akkoo beekamu waa dubbisuu caalallee silkuma fayyadamutti baay'ata. Nama hundas yoo ta'uu baate irra caalaan namoota akkasuma jechuudha. Maaliif baay'een keenya sooshaal miidiyaa irra oolu waan ta'eef kan akka macaafarra dubbisuu waa tokko tokko ni ulfata garuu booddee kan itti gaafatamu lubbuu keenyaaf nama jechuudha. Viidiyoo kana fakkeenyaaf mucaan akka qoosatti illee yoo hojjettu baay'een namoota hojjechaa jiru garuu wanti kun isuma dhugaati jechuudha dhugaa. Me lala wajjin lala. Abba. Silkii filatte quraana fi moobaayilii keessa silkii filatte daansii fi ammas charchii keessa ammas daansii filatte gaafa jannata galtu abidda. Kedeta galu keessa kamsi filatte daandii waaqayyoo guyyaa sangaluun hin danda'amu jechuudha. Har'a eessa akka jiran borumaan irraa akka jirru wanti kun jechuun ergaa guddaa qaba. Dhuguma dhaloonni yeroo ammaa kana filataniiru jechuudha silkima. Boruuf immoo yeroo addunyaa kanarraa dabartetti gaabbanii dhiifamni hin jiru jechuudha yoo san dhiifamni namaaf godhamu waaqayyoon nu gargaaru. Ergaa guddaa qaba akkasitti. Nangalaan gaafsan ta'u xiffii erga nangana kana tattas deebite ni ulfaata jechuudha. Mee warroota hindotaa yeroo tokko irratti qoshii kofalchiisee mee hindota kana ilaalaa dhugaatti hedduu namatti tolu jechuudha. Hedduu isaa bohaartumaaf isin kolfisiisaa itti kolfa miiqoosaa xiqqoo bitee. Kan darbate abbaa tokko garuu kan badhaasa argate nama biraa. Kan badhaasa argate nama biraati badhaasa addaa wayii uffata kana fakkaatu wayii miskiina. Woi musyurut. Untuk tak kolfisiisoo ta'an kan sammuu namaaf firii nama godhu yeroo tokko tokko jechuudha. Garuu waa baay'ee caccabsuu garuu dhugaa waaqayyoon ni ulfaata akka isaanitti ulfaatan kuni namoota ta'anii daawwatanii fi waan salphaa ta'uu danda'a garuu hojiin isaa dhugaa waan baay'ee aarsaa guddaa qaba. Tunis mushurritti geggeessitee raawwattee uffanni ishee keessatti qabamee mee ilaala. Egaa ishiin gaggeessallee silaa tolchitee wajjiniin osoo gabbinuma teessee wajjiniin deemte silaa bareeda ture jechuudha. Mee viidiyoo tokko isa dhumaa wal wajjin ilaallee jechuudha guyyaa har'aatii fi nagaa akka walitti dhaammannu ta'a.
hattu. 哎呦我的妈Jadi kun Indonesia nanti fakata in hatti sila sini inna cuma si kise si gagarusin gafa oi miskina jarsuma wajiri mal nama guddaa ta'anii hatuun akkam nama qaanaffachiisa baay'ee ulfaataadha namoonni baay'een haga argamtutti tarii homaa sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu gisee argitutti tokkichi isaanii illee nafne baay'ee nama kofalchiisa jechuudha. Tole kabajamtoota fi daawwattoota keenyaa sagantaan guyyaa har'aaf qophiin guyyaa har'aaf qabannee isinii dhiyaannee kana fakkaataa akkatti bohaartan abdii guddaan qaba. Yaa guyyaa biraa immoo viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa lafa jirtanitti fayyaa nagaa hin dhabinaa isiniin jechaa baay'ee.